warri na dhagaa jirtan nama 2,200 argaa jira. Warri amantii biraa hordofus na dhagaa jirtanii aanottan koo lafeewwan kiyya warri amantii biraa hordoftanus na dhagaa jirtanii amriin yookaanis immoo deemsi amantii islaamaa eega waggaa 1,000 wanti kun nama lamarraa ka'e kana jechuun ergama rabbiitiif Khadiijaarraa ka'e رضي الله تعالى عنها اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد نما لمرة إيجا كأي تكا تكتي وتو أبدو بديبي عددو ما يرتجي الفتن بلتا نوتي أكا بسماراتي دوريس نتمين توري ولا لوي كيستي عددا نركضتن ونجبان نبر مسكا تكتي لابن مالي جناني دو كينيا جراتشو كينيا رنجال لنن يرو أمنتينو قال يرو ربين ولي قال لي هم isin jiraachuu gammaddanu caala haqqi irratti dhabamuu keenyaaf gammachuutti qabna. Kanaaf irra ciqilfachuu baattan yeroo kamiinuu wallaahi waa tokkotti isin isaamnee hin beeynu. Ammoo wanni nuti isiniin jennu bara 2004 gaafa amantii kana jarri dhaqanii Lubnaanirraa sheekii biyya keessaa hin qabdanu jinuun jedhanii utuu nuti muftii meeqaatama إيجا غافا قبل شيكوتا غربي را بنانون كenya شيكوتا غربي كان جدمو بركو سديت duwwaa jalqabee mashaayika biyya naannoo keenyatti guurrachuu jalqabee irraa sheekotii adda addaa utuu biyya keenyatti guurrannuuti utuu guurrannu beekaa utuu biyya adda addaa irraa guurrattu oromoontuu naannoo adda addaa irraa guurrattu beekumsi islaamaa kan faabirkaan godhatee gargaarsa mootummaa akka biyyootii islaamaa kana gargaarsa mootummaan barbaadu baajetii mootummaan barbaadu waa tokkoon barbaadu ofirratti kannee jiraanna yoo gargaaruu malee gargaaramuu haajaa tokko illee hin qabnu. Yoo gargaaruu malee gargaaramuu tokko haajaan qabnu in gargaarre malee gargaaramuutti tokko illee haajaan qabnu kanuma wajjiniin utuu kana jennu rabbis rahmata isaanii haa godhu abbaan jifaar gaafa ummanni amaaraa maqaa dheenaa saagaasii kana dhiifamanaaf haa godhan warri amaaraatis amaara jechuun rakkisaa dhaama maalin beekan beekwan yoo rakkisaa ta'es himojii keessan gaafa ummanni amaaraa bara 1850 jalqabee isa jedhe zabana masaamitti jedhan dhuguman seenaa dubbii keessa jira irra ciqilfatanii akka sana miidhanii argobbaa nu jalaa dhabamsiisuu kaanaan ummati argobbaa na dhaggeeffadhu argobbaa nu jalaa dhabamsiisuudha kaanaan oromoon argobbaa akka jiruun fudhatte akka jiruun argobbaa warra miidhaman argobbaan Harargee guutte na dhagaye argobbaan Baalee guutte na dhagaye argobbaan kafaa ummanni yaadi gaataa fudhate na dhagaye argobbaan gommaa jimmaa shanangi beekeessa jirtu na dhagaye argobbaan yeroo ammaa kana keessa Limmoo fi Lubbaa Booriif Wallaggaan jirtu na dhagaye gaafa keessumaahuu aanniyyii duraa jalqabee jechuudha Jamaalul aanniyyiin duraa jalqabee gaafa roorroon sitti hammaatu oromoon afaan bal'ifatteeti si fudhattee si liqimsattee argobbaa yeroo jedhamanu warri Harargee keessaa argobbaa jedhamu warri Baalee keessaa argobbaa jedhamu warri Jimmaan keessaa guraabbaa jedhamu warri Kafaa keessaa guraabboo jedhamu ummanni kun beektota hayyoota akka Sheekh Umar Siibbaa harkeerraa murame fudhanne boo akka Sheekh Mahmud Quraaree sheekota beekama muftii biyyattii kana diinii of duuba deebisee akka inni jiraatu taasise achi as fidee jechuu kooti. Kaasa keessaa gaafa simannullee jara keenya gaafa simannaa akka kana gaggeeffannu gaafa simannaa akka kana gaggeeffannullee eenyummaa keenyaa wajjiniin takkaa takkitti ilma abbaa maccummaa kan koo jijjiirameeti miti. Isaafis yaada gurmuu kanatti Muhammadatiin harkatti balfitu baanna gurmuu kanatti sabummaa ambi biraan harkatti dadhabu baanna gaafa sana ummanni argobbaa gaafa jarri wanta godhatu sanallee naannoon keenya fuudhanneeti amba of taasifannee gosa kenninee fi ganda kenninee waa tokko rakkoo tokko maletti arragaye ummanni ati hadhaa maqaa keessatti akkana ta'ee jettee tuttuqte baga tuttuqte annaa taateetta. Maaliif jennaan diqqoo rafnaka diqqoo rafni of dagan baganuu dammaskite baganuu kaafte ishoo galatoomi ani immoo sin galateeffadha akka gaariitiin si galateeffadha maaliif jennaan yooki tun beekin qubatti keesse yooki beekaatuma qubatti keesse waan
bakka tira qaajirtu himte bakka egereetu sila kanarra carra argatte kanarra hiree argatte kanarra ballifatte kanarra bakka dhaqatu naadura bareeda argatte keesse ijatti kaayyatti deetti dhaqaa jirtu sii gala yookiin moo jennaani dhugumatti ani saba kanaaf yaadde jedhee yaadu tu saba kana yaadde bara amantiifis ni yaadda jedhee ta'e yaada gama kootiin bara kana keessa ijoollee haasawwan jalaa makate waan arganne keessa nu jalaa dhabamsiisoo hin qabu gaa fakkeenyaaf majlisa waggaa meeqa waggaa 22 gaafa Tigiree ijoollee keenyatti murtaa'u majlisa hadha of danda'ee dhaabatu ijaaramee jira kanas beekaa labsii adda addaa kan maqaa amantiitiin nu baasuu danda'u labsii adda addaa kan maqaa islaamaa bakka bu'ee haasa'uu danda'u kanillee nuti amantiillee gargaarree bakka tokkoon ga'annaa sabummaa kanallee nurkatti waa tokko hin godhanu jennee abdannu bara kana keessa arganne bara kana keessa waan argannes nuti ummata adliidhaa deemu adliidhaa dhugaadhaaf deemna miti eddeen dhugaa dhagaan liqimsi akka islaamaatti naasaa jira sii kanammoo akka islaam dhiifama naa godha akka islaamaatti yeroo naasa'u akka ummataatti dhugumatti majlisa filanne tokko lammaffaa waggootii meeqaatama bara mimmiliqii bara maarroo bara tafarii mokonnan bara jinnii waan argitee kana taraa wal daddabarsaa dhuftee hunda isaa keessatti ijoollee mirga dhabnee akka dhabnee bakka dhabneetiyyi maaliin jiraataa turree yoo jettanii waraqaa jireenya ayyamaan jiraataa turre ayyama maaliitiin hayyama iqaasa hayyama gargaarsa biyyattii keessatti በኢትዮጵያ ላይ የሚኖሩ ሙስሊሞች jedhamneeti jiraataa turre waggaa arfan darbe paarlaamaan biyyattii galatoomaa kaamaa bakka kanatti galatoomaa ka jara keenya wal faana isin hin dhabnan jenne baru bakka isin gaarii hojjettan gaariidha isiniin jedhaa irraa isini galateeffadhaa warri in galateeffannu jettanu galateeffadhaa bakka dhugaan ta'e waliin qabna bakka madaa biraa wajjin qabna bakka rakkoo biraa wajjin qabna bakka roorrooba wajjin qabna bakka cinqii wajjin qabna ammoo bakka jarri dhugaa hojjetes wajjin qabna kama bakka hamaa qofitti jaraa kennine bakka dhugaa akka hirmaachuu dhimnu hin qabnu ijoolle waan jarri nuu kennanii kana nuu kennitaniitu jennee itti himuuni dhugaadha ijoolle dhugaadha haqa paarlaamaa murteessee miti inni sadaffaan immoo inni tokko waldaa gargaarsaarraa paarlaamaa biyyattii Itoophiyaa lakkii የኢትዮጵያ ሙስሊሞች nuu jedhee galatoomaa kana galatoomaa yoo galatachuun hin barbaanne immoo namni dhugaa jirtu si liqimsuu hin dandeenyu jechuudha isii kana nuu galatoomfadha lama birrii waggaa eega gaafa baankiin nigdi baankiin Itoophiyaa keessaa moo giddi baankii moo ani hin beekan eega maayini bakka komershaal baankii akkuma jirutti eega gaafa giddi baankii sataatu nigdi baankii sataatu wantumti baankii numti biyyattii keessaa birrii achi keeyyan namani fudhachuu haqan qabnu irraa mirgan qabna birrii achi kaayyachuu mirga qabna maaliif jennaan dhorkaadha ka mootummaa dhorkate birrii mana kaayyachuu birrii mana kaayyate waa hedduu balleessa birrii mana kaayyate of eeggachuuf jecha addunyaa dhuba kun heera addunyaati birrii achi kaayyachuu malee fudhachuutti hiree dhabne kana gaafa gaan fooddaadhaan bane daawwitiidhaan akka nuti keessummaan famnu achi kaamee immoo akkuma kana mimmiliqii dhuma dubbiin achi kaamee fooddaarra darbee immoo sabsiidarii kam of danda'e baankii of danda'e yeroo ammaa kana keessa zamzam hijiraa raammis qabna jool qabna kana jala sarara ofitti maaga waraadha argan akkanaa miti diqqoo isa kana gammadanii jedhan jechuudhaaf iyyi alana moo maal jedhanii dhufanii harka wayaa jalaatiin hin baay'attan yoo jedhanii baay'achuu dhufa yaa jiran hin laaftan yoo jedhanii bari laftani illee wayyaa bar utuu si'itii maal jettaa isa jette ustaaz maal jette sanaan jedhaa turtanii utuu anaati abboo bara dhiyeenyaa kana caalchisaan mardaasaan hangaasaan bara kana maaligaa makkanniifni olaanaan bara kana marsineen waan akkanaa tuulamaan maqaan keessan baay'ateera itti jabaadhaa ijoollee jechuuni bulchaa naannoo Oromiyaarraa eeggadha. Barakana jalqabdaniittu baay'ateera jedheen nuti dhufuuf maali ba asa fuulduratti gara fuulduraatti dhufaa jiru waa sa'e malee waa biraatii miti man isa gara fuulduraatti niyyate sana yitanii harkaa baate taa'ame joon
jenna akka danuuttan fudhadha garuu akkana qofa jedheen dhiisu jenna yookaan yoo ummata kanaaf yaadeera ta'e hadha akka ummanni silaa jabaattaniittu walii gala baay'achuu keenya ilaa asirratti wanti haasa'ame maal inni maqaa yahudotaati jedha maqaa yahudotaati sunuyi kan moggaafate fakkeenya shu'aybiin maqaa keenya maqaa yahudotaati shu'ayb haaruun maqaa islaama moggaafataa jira malee ummanni biraa moggaafataa jiru maa jedhu maqaatti nimtuu maaliif jara qusattee nu qofatti qubaaddeeffattaan immoo nin jedhaa jiru maa isinisoo iddeen qabanu hin jiru isinisoo bukoo keessantu yoo jira as qofatti quba qabuuni maal baasaa miti nullee garuu ummata gaggaariitti hidhanne jedheen fudhadhaan hangama kootti ummata gaggaariitti hidhanne waa tokkollee ta'u muhammadummaan keenyaan silaa waa tokkollee jechuun qabdu turte sila akka kootiitti tungursaa kan kee ta'e maalan jedhee si gadhiisaa maqaa ofitti deebi'uu jalqabdaniittu galataa olaanaa irranaa birrataa insarmuu kanatti moggaafachuu jalqabdaniittu jabaadhaa jetta jennee eegne garuu isa kana hunda isaa dhiiftanii hawaasa fuuldurii dhaabbattanii hin baay'atte jechuun immoo baay'adhaa hin xiqqaattanii habarsaa jechuu ta'ee argama kuni tu shantama fayyadanii tokko haasaanii bareedaadha maaliif jennaan yeroo waa waliin jennu keessan jiru ijoollee yeroo waa kekersinu akka jirrutti jirra waan ta'eef haalli biyyi keenya keessa jiru akkatti jiru kanaanuu jira waan ta'eef yeroo waa ammoo quba wal kakaanii waa siifachi jechuun kun utuu bareechee itti yaadame bareecheetuma itti yaadame gaariidha jechuudha ammachuufanii ulfaadhaa galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.